warri qaamni kun dhimmi kun isaan laallatu ijoollee tana dhaloota kana itti as deebi'anii abdii horchiisuun qabanii fi akka dhaba keessa jiran kana keessaa bahanii ijoollee tanatti akka godhuun qabanii tanarra maal jetta jechuudha yadeero. Yaa gaame galatoome waa hedduudha tuttuutee yoo namni qalbeeffate waa hedduudha tuttuutee dhugumatti Oromoon tuni akka nuti turre duulaa fi dippiloomaasiidhaani akkuma nuti itti cabamnee akka nu keessa turre tokkoo miti. Laal wanni namni beekuu qabu Oromummaa tana waliin qabna jara keenya biyya waliin qabna aadaa seenaa afaan waa hunda waliin qabna. Garuu ilmi namaa qooda wajjin hin qabu. Abbaan fedhe qooda wajjin hin qabu.